dhugaa hordoftoota keenya maaliif yoo kan jettan taate bakka jiru kanatti nama qabaatu hammaate yoonii fi inni hundaa tarii qabamee jechuudha gad darban jechuudha adanitti gad darbanii yoo sanin ta'in saba sanii takka tarii jawaala irraa fuudhuu danda'anii takka immoo jawaala isaa gartee cufaa waan jiru jawaala irraa fuudhanii ifaa fixatee yoo jawaala isaa tarii dhaameefaa hin beeku. Akkasuma faateelleen ni qabsiisaa jettee duruyyootaan ni qabsiisa jettee natti dhaadattee turte garuu silaa gartee qabsiiftee kana hundaa numaan dhagaa jeetiin abdii qaban akka mataa jetti silaa isiin qabtee numaan dhagaa inshaallah akkasitti waa hundaafuu du'aayii godhaadhaa yoo gartee qabamee gabbees inshaallah turullee gaafa bakka dhaqetti bakka gartee jawwaalee dhiyaatutti yookaan bakka kaarabaan jirutti dhaqee gaafa shaannatee inni naaf dawwala jeetiin abdii qaba akkasuma du'aayiin jajjabaadhaan isin jaa. Anamma hiriifuu jechuudha bakka fagoo deemee dhokataa jechuudha bakka kana hunda deemee barbaade saniifuu sanuu itti mataa fayyaafuu if eeggataatiin deemutti jiraan isin Oromooti. Takkanaati inshaallah andaamsiniin irra qabadde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya egaa arraan tana eegam bahee alumaan jira kanarraa maali yoo kan jettan taate bakka gartee jechuudha barbaada mageeraa eegan bee manatti hin deebine asumaanuu bakkaan hin dhaqan qabu bakka Oromoon jirtu guutuu deemeetiin takka takkatti jechuudha bakkaan beekuu fi bakkaan hin beekne jidduu deemee barbaade hin arganne inshaallah akkasitti hordoftoota keenya mee du'aama godhaadhaa du'aadhaan bira dhaabbadhaa maali yoo kan jechuun keessan egaa eegee isinillee na biraa qotee isaa isin garree jawwaala isaatis cufaadhaa bakka inni bu'ee siisan garree meesin kanarraa maal godinaan jettame akkam godinaan jettame kanarraa akkasumammaas biyya tana keessatti qabaallee jabaatee jira kanarraa immoo yadinis barbaadaa jira if eeggataa yoo deemte malee dubbinni jajjabaattee ni hammaattee isin Oromootiya akkasuma jawwaala mageellee akkuma dawwaallee isaatiillee cufaa ilaa arraan tanaatti cufaa jira as deebisi yoo gartee mee namni isanii gara jechuudha miseenjeraatiinis waasaappiinis yoo gartan waan dandeessaniin akkanaa of eeggadhu jaattiin itti naa qabaadhaan inshaallah rabbi irra naa geessu amma mana gartee hin dhaqin hin qabu bakka Oromoon jirtu guutuu deemee jechuudha mana hunda seenee nama kanaa gartanii iyyaafataa jira inshaallah rabbi naa mul'isu naa wajjin du'aa godhaadhaa du'aa inni bira dhaabbadhaa na jajjabeessan isin jaa inshaallah eegan jechuudha isa barbaada manaa ba'e manatti hin deebine akkasitti akkuma agartan haati manaallee sababa sanii mashaakila beekanarra keessa jirti waan isin jettallee isinillee agartanii jirtanii kanarraa maali yoo jechuun keessan oolu waan inni silaa gartee dhugaadhaan itti isitti himaa jiru isin gartee waan biraa naa jettee maqaa meeqallee naa buuftee garuu akkasitti Oromootiya mee isin kanarraa akkam ta'e naan jettan mee isa dhiqee isa barbaadii mee isumatti isa kana argii naan jettame mee duuba yaa rakkadde dhugaadhaa hoggosan dhaqeetiin jechuudha akkanaa nama biraan dhaqaa jeeti na biraa kutee bakki inni biraan dhaqa jee deeme sunillee namni inni biraan deeme jee sunillee walla waan isaan isa yaamaniif illee hin beeku maali jechuun keessan nooru yaamanii yaa waan isaan godhan Allah wala wallahi na dibdee waan gartee jawwaala isaa itti cufatellee hin beeku kanarraa du'aamu godhaadhaa namni keenyarraa yoo waan si godhu dhabe saahibu makeetii yoo fedhe sitti ta'uudhaan si'ame waan hin taane sirratti raawwata waan hin taane sirratti gocha hin fakkaanne sirratti raawwata baay'ee takkana dhibee bakka isaan inni godhee isin garree bakka gartee jechuudha inni dhaqee isin garree kanarraa woomaan ja'uu dhabeetti woomaan dubbaduu dhabee gama keessan dhufee akka gartee du'aadhaan nu jajjabeessitan abdii isin irraa qabnaan isin Oromootiyaa dhaamsiniin irraa isin qabadee dhufe kanuma fakkaatan maali jechuun keessan inni sun gaa hoggasaniif nama bira deeme jee eega kutee booda achi dhaqee jeellee nan hubachiifne jawwaala isaallee cufaa ta'ee nama bira dhaqesanillee naa hin dawwalle tanaatutu jechuudha baay'ee takka na rakkisee yaaddoo isa na galchee anilleen jechuudha mana illee na baasee alatti na baasee akkasuma anis akkuma asmaanuu du'aa naaf gootan isa rabbiin si agarsiisu jettanii akka du'aa gootaniin abdii qaba. Akkasitti eega jechuudha inni kutee ittiin dhabame booda dalagaa xiyyaasa kan deemne dalagaa dhiiseetiin jechuudha isa barbaadarra jira amma garuu mana tokko qofa akka hin beeku naafe mana san dhaqee jechuudha inshaallah mana san laalee gaafaan jechuudha achi yoo tarii argadde yoo hin dhabees
achi sababa gartee jechuudha waan ganaa osoo nan jechuudha akkuma haati manaa mashaakila narratti haaftee waan feete naan jettee uumama feetee onarraa fudhatu diddee garuu annaaf dhugaadha dubbiin abbaaf jechuudha horiidha jaan akkasitti isiilleen akkasitti sababa sana irra waltinne atumaan narraa hojii sababa sanii dhiisee biraa deeme akkuma beektiin jira kanarraa immoo isiillee akka isiin tasgabbeetu yoo gartee jechuudha dhugaa waan kana yoo dhugaan kan fudhatu taate ni fudhatti inshaallah isiillee inni tasgabbeessaa jeetiin abdii qaba akkuma gartee nama kamittuu ani yooniin gartee isii eegan tasgabbeesse booda inshaallah namoota illee ilaallatee akka gartee namni deemanii nu waliin barbaadan ni niyyaddaa inshaallah akkasitti bakka garuu inni jawwaalli isaa cufame kanatti baay'ee takka na rakkisee takkanaatiin isin Oromootiyaa hamna gartee sa'aatii meeqaa deemeetiin lafa fagoo deemee jechuudha sanuu bakka gartee fagoo deemee asitti jechuudha osoon jechuudha manatti hin deebin viidiyoo kana waan inni irra ga'e isinilleen akkuma bartan asimaanuu akkuma dhageessan yaada jawuufin jechuudha viidiyoo tana asumaan isiniif viidiyoo tana isin waraabee akkasitti inshaallah nu jajjabeessa anillee nama as booda dhugaa hordoftoota keenya maaliif yoo kan jettan taate bakka jiru tanatti nama qabaatu hammaate yoonii fi inni hungaa tarii qabamee jechuudha gaddarban jechuudha atanitti gaddarbanii yoo sanin ta'in sababa sanii takka tarii jawwaala irraa fuudhuu danda'anii takka ammoo jawwaala isaa gartee cufaa waan jiru jawwaala irraa fuudhanii ifaa fixatee yoo jawwaala isaa tarii dhaameefaa hin beeku akkasuma faateelleen ni qabsiisaa jettee duruyyoodhaan ni qabsiise jettee natti dhaadattee turte garuu silaa gartee qabsiiftee kana hundaa numaan dhagaa jeetiin abdii qaban akka mataa jetti silaa isiin qabtee numaan dhagaa inshaallah akkasitti waa hundaa fuutu waa'ee godhaadhaa yoo gartee qabamee gabbu'es inshaallah turullee gaafa bakka dhaqetti bakka gartee jawwaalee dhiyaatutti yookaan bakka kaarabaan jirutti dhaqee gaafa shaannatee inni naaf dawwara jeetiin abdii qaba akkasuma du'aayin jajjabaadhaan isin jaa anamma ibiifuu jechuudha bakka fagoo deemee dhokataa jechuudha bakka sana hunda deemee barbaade saniifuu sanuu itti mataa fayyaafuu ifeeggataatiin deemutti jiraan isin Oromooti takkanaati inshaallah andhaamsiniin irra qabadee isin dhufe kana fakkaata yoonii fi gartee na dhageessisee gammachuudhaan isinitti deebi'a yoonii fi gartee isa dhaballee an gama kan isin deebi'uu hundisu yoonni naa dawwalillee asumaanuu isinin dhageessisaan isin jaa akkuma gartee jechuudha hoggasan anillee naafillee gammachuu isinillee akkasuma gammaddan jeetiin abdii qaban akka mataa jetti takkanaattiin isinin Oromooti yaa inshaallah gartee hanga gartee viidiyoo biraatti walitti deebi'utti nagaan naaf turan isin